Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Harri adoolessa 20 bara 2016. Qophiileen har'aaf qabnu tibbanaa fi mala jireenyaati. Oduunis qophaa'ee sarararra jira. Ani Ayyaantuu Dameetii gara oduu har'aatiin isin dabarsaa itti dhiyaadha. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisa. Diddaaf mormiin Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ammas jabaatee itti fufee jira. Oromiyaa kibbaa, Oromiyaa kibba lixaa, Oromiyaa giddu galeessaa, Oromiyaa lixaaf Oromiyaa ba'aa keessatti ammallee diddaan Oromoo bifa adda addaatiin jabaatee itti fufeera. Guyyaa kaleessaa aanaa Yaabeelloo keessatti diddaan barattootaa kan gaggeeffame yoo ta'u, akkasumas naannoo Amboo Jalduu fi naannoo Gindabarak keessatti diddaan kun daran jabaatee itti fufeera. Oromiyaa gama lixaa keessattis diddaan kun bifa garaagaraatiin itti fufee akka jiru odeessi nu ga'aa jiru ni hubachiisa. Kana malees Oromiyaa gara ba'aa fi kibba ba'aa keessatti haala argataniin dargaggoonni wal ijaaruudhaan diddaa isaanii itti fufanii akka jiran maddeen hubachiisaniiru. Mootummaa wayyaanis sodaa kanarraa ka'uudhaan waraana heddumminaan Oromiyaa keessatti bobbaasaa akka jiru beekameera. Naannoo Finfinnee keessattis manneen adda addaa keessa sakattaan gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, yeroo ammaa kana daandii garaagaraa irratti waraanni nama heddumminaan dhaabatu bittimsaa akka jiru beekameera. Mootummaan Itoophiyaa sodaan gama hundaan waan itti buleef humna dabalata bakka hundumaatti bobbaasaa akka jiru odeessi kun addeesseera. Jilli kutaa bulchiinsa Viktooriyaa Awustiraaliyaa yeroo ammaa kana caffee Oromiyaa doowwachuun beekame. Oduun Adaamaarraa nu ga'e akka ibsutti jilli caffee Oromiyaa daawwate kun pirezidaantii dhaabbata qaama seera baasaa kan kutaa bulchiinsa Viktooriyaa Mr. Bruce Atkinsoniin kan durfamaa jiru. Jilli kun walga'ii idilee arfaffaa caffee Oromiyaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jiru kana daawwatee jira. Jilli kun bakka sanatti argamuunis cafficha keessatti baay'ina dubartootaatti akka gammadee ibseera jedha oduun kun. Akkasumas afyaa'in caffee Oromiyaa Lammaa Magarsaa jillicha akka galateeffatan oduun achirraa bayaaddeesseera. Akka oduun kun ibsutti akeekni daawwannaa kana mormii fi diddaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru dabsuuf tarsimoo mootummaa wayyaanee baasee ittiin afaan faajii uumuuf hojjechaa jirudha. Yeroo adda addaatti hawaasti Oromoo biyya Awustiraaliyaa keessa jiraatan deeggarsa sagalee Oromoo biyya keessaa dhageessisuuf godhaniin hubannaan dhimma Oromoo sadarkaa addunyaatti guddachaa dhufuunsaa kan beekamu. Kanumaan kan walqabates mootummaa wayyaanee tarsimoo ittiin duula Oromootaa fashalsitu baastee irratti hojjechaa jiraachuun kan beekamu. Jilli bulchiinsa Viktooriyaa kunis qaama sana keessaa tokko jedha odeessi nu ga'e. Mootummaan Itoophiyaa waraana adda bilisa baasaa saba Ogaadeen 4 ajjeesee 3 booji'uusaa beeksise. Mootummaa wayyaanee miidiyaa biyya keessaatiin akka ibsetti miseensota adda bilisa baasaa saba Ogaadeen kunneen kibxata kaleessaa halkan keessa gara sa'aatii 11 irratti karaa aanaa Ferfer otoo gara Ogaadeen seenuuf jedhanii tarkaanfiin irratti fudhatame. Wayyaaneen akka jettutti humnoonni kunneen Eertiraatti leenjii fudhatanii duula gaggeessuudhaaf kanneen gara Ogaadeenitti bobba'aa turan. Kanneen booji'aman keessaa tokko gaafatamaa loojistikii ta'uu wayyaaneen himtee jirti. Meeshaan salphaa torbas kanneen qabama waliin akka to'atame beekameera. Oduu kana garuu madda biraatiin mirkaneeffachuun hin danda'amne. Dhimma hoogganaa biiroo qonna Oromiyaa duraanii Zalaalam Jamaanee irratti manni murtii yeroo qorannaa dabalataa guyyoota 8tiif kennuun beekame. Manni murtii godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kan aanaa Aqaaqii guyyaa kaleessaa gaaffii koomishiniin naamusa farra malaammaltummaa Oromiyaa yeroo qorannaan akka dabalamuuf gaafateef fudhachuudhaan yeroo qorannaa guyyoota 8 dabalee kenneera. Koomishiniin naamusa farra malaammaltummaa Oromiyaa Zalaalam Jamaanee kan to'annaa jala oolche gocha malaammaltummaa keessatti qooda fudhateera jechuudhaan shakkeeti. Haa ta'uti odeessa Oromiyaarraa ba'aa jiru akka ibsutti hidhamuun Zalaalam Jamaanee siyaasaan kan wal qabateedha. Diddaa Oromiyaa keessatti adeemaa turee fi keessa Oppiidootti dhalateen wal dhabdeen Zalaalam Jamaanee fi Muktaar Kadir gidduutti waan dhalateef Muktaarin baraarsuuf Zalaalamiin manedhaatti darban. Dhimma Zalaalamiin kan wal qabate yeroo ammaa kanas Oppiidoo keessatti jeeqamsa akka jiru beekameera.
akkasumas dhaabaa dabalee hidhuudhaaf ordoffiin adeemsifamaa akka jiru kan ibse maddi keenya haga ammaatti caffeen Oromiyaa mirga addaa dhaabaa dabalee irraa kan kaafne beeksiseera. Haa ta'uti dhaabaa dabalee caffee keessatti hirmaachaa kan jirres hubatameera. Oduu gara biraatiin immoo yaa'iin caffee Adaamaatti taa'aa jiru guyyaa har'aa wixinee labsii waajjiraalee 5 mirkaneesse. Yaa'iin caffee Adaamaatti taa'aa jiru guyyaa har'aa wixinee labsii waajjiraalee haaraa 5 raggaasise. Oduun nu ga'e akka ibsutti waajjiraaleen naannichaa bifa haaraan akka gurmaa'an murtaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaaf jijjiirama qilleensaa koomishinii karooraa misooma dinagdee eejensii ragaaf galmee lafa magaalaa eejensii industirii misoomaa fi babal'isu akkasumas eejensii saayinsiif teekinooloojiiti. Kana malees maqaalee waajjiraalee kanaan dura turanii akka fooyya'us murtaa'ee jira. Dhumarrattis maalitti buufata ajaja waraanaa irratti balaa qaqqabeen loltoonni 17 dhumuun beekame. Odeessi maaliirraa ba'aa jiru akka hubachiisutti buufata ajaja waraanaa irratti balaa qaqqabeen loltoonni 17 lubbuun isaanii darbeera. Balaan kun nama meeshaa waraanaa hidhateen buufata ajaja waraanaa biyyattii magaalaa Naampaalaa jedhamtu keessatti argamuun kan qaqqabeedha. Kanneen balaa kanaan lubbuun isaanii darbe malees loltoonni 30 miidhaan jabaa akka ga'e beekameera. Balaa kanaaf gareen agaammaatti gaafatamummaa fudhate akka hin jirre BBC'n addeesseera. Oduu isaati kanaaf qabnu kanuma qophii keenya waliin nagaannu tura. Qophii tibbanaa. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu torbeetti sa'aatii kana kan dhiyaatu kun qophii tibbanaati. Qophii tibbanaa keenya har'aatiin Oromiyaa keessatti yeroo ammaa wanta mootummaan Itoophiyaa godhaa jira jedhamu irratti dargaggoon Noolee Buttaa wajjiniin marii kan eegalle kutaa lammaffaa isaa isa xumuraatu dhiyaata. Maarree hanga xumuraatti waliin turan affeerraa keenyadha. Tole Noolee. Mootummaan maal godhaa jira hawaasa keessatti? Dhagaa bu'uuraa fi magaalota adda addaatti yeroo si'a lama deddeebisanii buusanii jira namni adda addaa. Nama hidhaatii baasanii namni nagaan ba'ee galee akka garaa isaatti waraanis Oromiyaa irraa bobba'ee fedhii uummataatiin jedhanis dhuguma guutaa fi jiru. Amma Oromiyaa keessa dargaggeessi Oromoo hin adamsama galgala hin ba'u. Guyyaan karaarraa akka arge deemuu danda'u. Rifeensi isaa yoo martuu yoo ol dheereffatee yoo haree filatee karaarra hin deemu. Qorataan qabee hidhama. Namni hedduun immoo amma eessa buuteen taatee kan beekamu. Fakkeenyaaf Jibbiroo Egumaa Mucaan jedhamu tokko Gammachiis Mucaan jedhamu. Isaa beenyaa muka jira. Maraatoon ishee mana qabxee keessatti nama garbee hin qabu. Qalbii dabarsee qabanii nama karaarra deemu qabu. Hundi nama barbaadan isa katta'u. Mana namaa seera malee sakattaa yoo barbaadan kadhaa shaamiltii uffatee dhufaa. Ukkaamsa konkolaataadhaan fudhatee deemee yoo jirtu hin beekamu. Amma hawaasni gara Amboodhaan maatiitu si sakattaa jedhanii tabbataati. Kanaan akka jedhamu. Maatii fa'irraa fageessu jechuudha. Yoo barbaadan kan bahaa geessanii qalbiidhaa bahaa. Fageessanii maatiin illee kan arginu. Mirga namaalee namatti darbee warra waa qabla dabee jedhama. Malee nageenya homtuu hin jiru. Amma Shaashamannee keessatti hawaasni kan qabellee naannolee nam tokko yoo ajjeesni haan tokko 50 siiqin nama jedhan. Yoo waraantan immoo 500. Maallaqa namaa kennu Oromoo waraanan meeqa fudhatu? Nam tokko yoo waraanan 500 nam tokko yoo ajjeesan immoo 50. Lubbuu namaatti bitmanii akka kana. Bineensuma horiidhaan adamsan ta'e jechuudha Oromoon. Adamooti kun maayinni uummatichi sodaachisuuf wanta yaadame kuni achitti malee kan raawwate bulee Oromiyaa maratti hundatti raawwatu jechuudha. Kana qofa miti naannoo barbaadan karaarraa butu yoo barbaadan achitti bakkeetti darbu yoo barbaadan konkolaataadhaan rukutu yoo barbaadan immoo namoota basaasaa keenyaaf namoonni sabboontonni biyya keessatti amma homaa hojjechuu akka hin dandeenye godhu. Namni tokko yoo sabboonummaa isaa beekan kan barbaadan nama hawaasni baay'ee dhaga'u yoo ta'e nama kana yoo miina summan fa'aa yoo jedhan intis gochuudha. Kanaaf inni hawaasa wajjin haa ta'uu danda'u. Hawaasni yoo nagaa qabee akka qabeessa gaafate maalaa ta'e jedhuuni yoo barbaadan immoo isaanii basaasatan keessatti yoo nagaa gaafatan basaasaadha jedhanii yookiin namoota biroodhaan gara keenya ta'ee rafaa jedhanii kan haasaa amma godhanii tooftaalee hedduudhaan. Nama hawaasa biratti jaalatamu malaatiin itti michoomanii yookaan nagaa gaafatanii boodammoo karaa duubaa inni nama keenyadha jechisiisanii olola irratti dubbachiisu jechuu keeti. Malee akka mootummaatti hin jiru. Amma harma jigee jedhee Oromoon gaafa mammaafu amma kana dhamsee nama hawaasa qonnaan bulaan gibira isaanii alaan dhaabu. Daawwatti daldaltuu yoo waaman namni jalaa qabu. Waltajjii yoo waaman namni isaanii qabu. Kanaafiyyuu mootummaan yoo baay'ee waraanaatiin namoota sabboon akkas godhee jedhanii
jedhaman kanfaa saboota isaanii kan ammoo Oromiyaa keessa kan caaladdu sana dhaabanii isaanuma kanaanii akka waan jiru wayii gaggeessanii akka waan sagantaa wayii gaggeessanii fakkeenyaaf buufata xiyyaara Dambidolloo qalbii hawaasaa haa tuqqaa yaadan barreen gadhaabanne kan jedhan waan haaraa kan hin taane. Buufanni xiyyaaraa Dambiidolloos kan ta'e kan naqamtee durummaa jira kan jimmaallee dur ture mootummaa kana keessa dhaabbate malee gara dargii dhumarra dhaabbate malee jedhama. Kan Dambiidolloo sana cirracha illee hin qabu lafuma qonnaa xaafiif qophaa'ee fakkaata bishaan irra ciisee kan naqeerra qubatee sayyuu xiyyaara dhoqqeen qabatee ka'uu dadhabe. Kan naqamtee immoo obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny bara darbee wayita filannoo dhagaa bu'uuraa kaa'anii darban. Amma immoo obbo Muktaar irra deebi'anii si'a lammataa irra kaa'ani. Maa jechuudha kun? Kun hawaasaan jirraa haamilee mataa qabsuuf waanuma olola miidiyaa isaanii ta'u akkasii goona jechuuf malee waan dhugaa waan godhanis warra waa gochuu danda'us miti isaan. Barreen gaddaa yeroo isaan dhagaa kaa'uun Oromiyaa irratti mormitoonni filannoo irratti Itoophiyaa iyyuu walumaa galatti quba hin qabamu jennee kan qabamu miti jennaan karaa Ambootii kaasanii daandii baaburaa ni galaa jedhan hojichis hin jiru gammaa tokko kan naqamtee kan jedhamu kun immoo mootummaa kanadha kan buufata xiyyaaraa buuti dhagaan tokko immoo biyya kamittuu waan lama yeroo lama deebi'amee kaa'amu mootummaan ololumaa fi olola miidiyaa waan isaaniif godhuu fi hawaasni akka hin beeknetti irra deddeebiin goryoo waan yaadanne namadee kana qofa miti naqamteetii fakkeenyaaf mootummaan dargii achi keessaa gommistaa kan jedhamu warshaan akka sibiilaa dargiin dhaabee akkuma hojii jalqabaa jiru mootummichi ture kan amma isaan fudhataniidha kan isaan dhaabatti galchan. Ammallee warshaa sana warshaa gommistaa jedhamu sana deebisnee isinii bannaa jedhanii amma fakkeenyaaf magaalaa Naqamtee naannoo Amordaatiin jedhamu gommistaa jedhamee waamamu. Inni akka jedhamuuf maalirraa ta'eefi mootummaan dargii achitti warshaa gommistaa dhaabee guutuu magaalaa Naqamtee sochoosuu kan danda'u immoo jenereetara guddaa kan wayita isaan badu tajaajilu magaalaa Naqamtee galchee ture yeroo biyyi jechuudha. Kanallee barreen gaddaas ta'e barana deemanillee kana isinii gochuuf deemnaa jedhanii haasan. Warshaa kana keessa fudhatanii isuma durii of jaaraa fidatanii sirrii isaniif immoo hawaasatu hin beekamu lafa maqaa sanallee achirraa ka'e gommistaa jedhee waamama. Naannoo ayyaan dhiqimsaa maqaafaa gadaa waaqeffatanii isa dursaaman kuufanii waa hambaa kaanuu keessa akka waan wannoo ta'etti kan isaanii godhanii. Amma daandii baadiyyaa waan jedhan kun jira amma fakkeenyaaf. Barana kana laaqqisaatiif uummata kan hin dabarsinedha uummanni kan irra deemu. Kun immoo waasaatiif uummanni kan irra deemu. Garuu maayinni doozarii dhuma keessa baasanii waanuma lafa haadhu kana konkolaataa keessa dabarsanii isa kanaan uummata afaan faajjisu yookiin waan daandii hojjetanii kun ololumaaf qofa malee misoomni wanti tokko misooma kan misooman kan isaan misoomni jedhanii barataniif isaan barataniif dhuguma misoomaniiru guddataniiru isaan. Dhaggeeffattoota keenya dargaggoo Noolee Buttaa miseensa qeerroo faana haasaarra jira. Uummatarraa deeggarsa argachuuf kan jedhu tokko kaafteetta. Garuu maaliif uummatarraa akka deeggarsa argattu barbaade akkas afars daandii galchuun buufata xiyyaaraa tolchuun mana yaalaa galchuun mana barumsaa tolchuun uummata seera fuulduratti tajaajila haqaa kennuu fi kennisiisuufiin gaheedhuma mootummaa tokkoo miti waanuma dirqama irra jiru bahuun uf dhaadessuu barbaachisaa maaliif wanta godhuu qabudha wanta godhuu hin qabne miti kan inni godhe. Sababa alagummaa sasanaafidha. Sababa mootummaa alagaa ta'eefiin ishee kana yuun toleen isinii godheedhaafidha kan inni of dhaadessu akka ani ilaalutti malee waan ittiin of tuuluun isarra jirus miti kun. Kun waanuma hojjechuu qabu hojjete utuu ta'ee garuu mootummaan kun tokko maaliif deeggarsa uummataa barbaade kanaaf dhaadessaa inni jedhu mootummaa laphee uummataa seene yookaan mootummaa kallachaa mootummaa uummanni fedhii isaatiin dhaabbate osoo hin taane mootummaa qaama alagaa bakka buute isa keessa keessu mootummaa matalaafatti mootummaa ergamtuu alagaa ergamtuu waan taatee fi matalaafatti jechuudha. Yeroo hundi xiinsammuu yookiin immoo qalbiidhaan miidhamtu saayikoloojikaalitti. Kanaaf xinnaatee uummata kana misiifachuudha malee manni laphee isheetti mootummaa qorqee ilaalee hin beeku jechuudha waggoota kana mara. Mootummaan kunis mootummaa waggaa 25. Isaan mootummaa keenya dargaggeessa ta'ee jiru immoo biyya mootummaan haga kana uummata dhiitu biyya abbaan dhufee waan taateef. Kanaafiyyuu mootummaa alagaati mootummaa gabroonfataadha mootummaa naga kana uummatarra turu jedhaa jechuudhaanis ijoolleen asuus warri sirna kana keessatti guddanne kuni mootummaa akka heera gadaatti aangoo walii laatu biyya guddisu dhaloonni keessatti waan fedhe haasawee dubbatee hojjetee roomee jiraachuu danda'u uummatti kana barbaada jechuudha. Kanaaf inni garumaanni gitaa fi murna barbaade wajjin diinagdee horatee hawaasicharraa immoo deeggarsa harka rukuttaa bu'aa dhuunfaa isa duukaa cookanii itti fakkaatanii
isaanii akka isaan hojii bulan. Kanaaf obdaadessu maqaa misooma amaluma baay'ee jedheen ilaala. Karakkinoota amma jedhaman kana egaa keessaa bahuudhaaf Oromoon biyya keessaa qabsootti jirtan inni alaa maal godhuu qaba? Amma dhugaa tokko dubbachuu qeerroon biyya keessaa gaafa sochii gaggeessu qeerroon miseensa warra paartii koongireesii keessaa qeerroon baay'een isaa immoo regireettaanii adda bilisummaa Oromoodha kan isaan beekan. Qeerroon walumaa galatti dhaaba kana sanaan bilisummaa walabummaa birmadummaa barbaada hawaasni keenya waliin. Kanaaf inni jalqabaa paartiin Oromoo yoo danda'ame gara tokkummaa'utti yoo ta'uu baate immoo wal cina hiriiranii maqaa wal balleessuu yookiin immoo inni tokko isa tokko irra aanee darbuu caala wal utubanii wal faana hojjechuun waaqessa ta'aa jedhee gama paartiilee Oromoo jiranii wal qeequu caalaa diinagdee wal loluuf miidiyaalee hawaasaatiin haa ta'u maal haa ta'u namni tokko akka wanti banee hayyoota paartii tokko arrabsu yookiin maalisu caalaa diina kana irratti qofa inni guddaa yoo xiyyeeffannee jedhee kanan ilaala. Inni kun paartiilee siyaasaa Oromoo manaaf wannan qabudha. Maaliif qeerroon biyya keessaa bilisummaa walabummaa birmadummaa barbaada. Biyya kana keessa immoo qeerroon ilaalcha nu qabnu boodatti paartii tokko hundaa'ee akka baay'een bulchaan paartiin garaagaraa yoo hajjiraatan uumaman isaanii biyya kana keessatti karaa garaagaraa yaannee bilisuu akka dandeenyu paartiin garaagaraa hojjetaa jiran aangoo walakkaa fuudhinsa shaakalaa waan ta'eef galee. Isa kanarra darbee namoota biyya alaa jiraniif kan isaan gochuu qaban. Biyya kana keessatti hawaasni keenya baay'ee kan miidhamee jiru karaa dinagdeetii waan ta'eef tumsa gochuutu isaan irraa eegama. Gara isaanii yoo biyyaa qaban bilbilanii odeeffannoo jiru itti himuu dinagdee qabaniin uummanni keenya tokkoon isaatu barbaachisoo ta'e waan tarkaan fudhachuu barbaachisu kamiin yoo harkaa qabaate eenyuun iyyuu namni irra jilbeenfatu hin jiru. Waan inni barbaachisaadhaan gorsuu barsiisuu keessumaayyuu dinagdeen uummata tokkoo qabsoodhaan murteessaadha waan ta'eef waan dinagdee irratti akka hojjetanidha keessumaa namoonni biyya dinagdeedhaan kuusee qaban keessa jiraatan. Inni biraan namoota biyya keessa jiruu fi mootummaan biyya keessatti kallattii garaagaraa diina bobbaasaa fakkeenyaaf sagantaa garaagaraa kan taaksimoo irratti dhuftaasu kan sagantaa dheeraa qayyamu kan immoo dabla jentu yookiin sirriitti jentu qaamota garaagaraa ta'ee gidduu biratti hojjetee itti uummata baasu kanarratti uummanni biyya keessaa tarkaanfii fudhachuu danda'u qaban jedhama. Maaliif waan kana gara gadaa Oromoo deemsii fudhattee gadaa Oromoo keessatti maaltu jira namni ciitii uummata saaqa ta'e qofa uummataa saaqeessama. Namni tokko yeroo hunda nama hamachaa abaluudhaa basaasaadhaan maaliif miidiyaa fudhatutti yeroo hunda tokko. Yookiin immoo nama keenya du'ee kennee du'aa nama keenya lakkaa'uu qofa miti. Nama qabroonfata. Ofirraa hawaasni biyya keessaa hojii barbaachisu irratti wal dhufuu keessumaa dinagdeedhaan. Hawaasni biyya keessaa barate waldaalee garaagaraa ijaarrachuu qaba. Gumiiwwan yoo wal keessaa hidhamne kan wal gargaaru manda dinagdee biyya keessaa amantaa isa danda'ees goote qabaachuu haala jireenya ilaalan. Tole dargaggoon Noolee Buttaa yeroo kee fudhattee haala yeroo irratti raadiyoo simbirtuutti yaada badhaadhu kennitetta guddaa galatoomii. Ayyee jedhaa ulfaadha. Qophii keenya har'aaf jennee kanumaan xumurreerra dhaggeeffattoota keenyaa waan nu caqastaniif horaa bulaa torbee dhimma biraatiin walitti deebina. An Dassoo Dura.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya. Kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti. Itti dhiyaadha. Qophii addaa keessatti jechoota Oromoo namoonni yeroo adda addaa bakka walgeetti ta'ee feesbuukii irratti ta'ee bakka cidhaa bakka bo'aatitti namoonni jechoota Oromoo kanneen yeroo adda addaatitti waan adda addaa jedhanii jechoota namoonni jedhan keessaa haga wayii adda isin dhageessisaa jechoo qaatarraa waan adda addaa olii adda addaatiif funaanaa isin dhageessifna. Haa ta'u adda jechuma isin itti fayyadamtan kana deebisee isin dhageessisaa. Ana waliin tura. Waa sadii hin jalqabna. Waa sadii to'achuu qabda. Arraba kee, amala kee, fedhii kee. Irra isinii deebi'a. Waa sadii to'achuu qabda. Arraba kee maali wanti arraba kan kee irraa bahu hin deebi'u. Amala kee wanti namni duraan argu amala keeti. Beekumsa kee qabeenya kan keetu hin taane amala kan kee wanti namni duraan argu. Fedhii kan kee illee hajamaa si godha. Nama hajamaa namni baay'een jaalatu. Kanaaf arraba kee, amala kee, fedhii kan kee yoo tooyatte nama waliin nagayaan jiraachuun baay'ee salphaa ta'a jechuudha. Waa sadii dhiisuu qabda. Abdii kutachoo, badii hojjechoo, nama tuffachoo. Yoo abdii kutatte namni abdii malee hin jiraatu. Yoo abdii kutatte atuu baddee jechuudha. Maaliif namni abdii murate tokko waa dalaguu hin jaalatu, waa yaaduu hin fedhu, rakkoo odeessaa jechuudha. Nama abdii kutate tokko immoo namni ittiin dhiyaatu, nama abdii qabu waliin jiraachuu fedha namni. Saballee yoo ta'e saba abdii qabu waliin jiraachuu fedha namni jechuudha. Badii hojjechuun ammoo badiin ammoo yeroo san rakkoo si seensisa jechuudha kama namni martuu beeku. Nama tuffachuun ammoo amala addunyaa kana keessatti eenyullee hin barbaanne jechuudha. Kama ofiiyyuu nama tuffatu namni yeroo ati nama tuffattu namni baay'een hin jaalatu jechuudha. Waa sadi ta'uuf yaalle amanamaa, beekaa, arjaa. Yoo amanamaa taate namu waa sibira kaachuu fedha jechuudha. Wanti sibira kaatan kun waan gaarii jechuudha. Waan baankii namaa ta'uu yoo barbaadde amanamaa ta'uu qabdaa jechuudha. Rakkoo namaa furuu yoo barbaadde beekaa ta'uu qabdaa jechuudha. Dhabaa yookiin ammoo hajaa baasuu barbaadde ammoo arjaa ta'uu qabdaa jechuudha. Waa sadi jibbuu qabda. Of tuulummaa, garaa jabeenna, soba dubbachuu. Kan ammoo baranuma filmbar amboo maltaanaa ka jedhu Facebook irraa ka argeeti isinii dubbisuuf deemu waa sadi sittin fakkaatin dubbachoon beekumsa obsuun wallaalummaa nama kabajuun sodaa sittin fakkaatinii jedha. Waa sadi hin seeyin nama beektu hunda fira kee waan siin lolu hunda diina kee badii irraa si dhogguu hammeenya hin seeyinii jedha. Waan sadi hin hawwin bokokni quufaa miti abaarsi eebbaa miti summiin qorichaa miti hin hawwin. Waa sadi jettee hin tilmaamin nama kolfu hunda gammadaa nama dureessa hunda arjaa nama dhabaa hunda donna jettee hin tilmaamin. Manguddoon waa sadi jaalatu oduu haasawa gaggaarii aduu caama ganamaa adii dubbii dhugaa jaalatu. Waa sadiif jaaladhu
Aadaan kee eenyummaa keetii jaaladhu. Afaan kee mallattoo keetii jaaladhu. Sabni kee dhiiga keetii jaaladhu. Waa sadi hubattu malee hin seenin. Dubbii keessa hin beenne, bishaan gad fageenya isaa hin beenne, imala daandii isaa hin beenne, hubattu malee ittiin seeninii jedha. Kabiraa jajjaboo sabaa baranumaa feesbuuk irra akka barreessirraa isinii dubbisa. Dubartii waan sagaliin horatu. Sadi gorsaan, sadi obsaan, sadi dhoksaanii jedha. Ilmi namaa haala jireenya isaatiin bakka sadiitti qoodama. Tokko kan biyya jiru, tokko kan biyyaaf jiru, tokko kan biyyatti jiru. Namni lafee coru waa sadi fakkaata. Yeroo ijatti babaasu goota fakkaata. Yoo afaan itti banu waraabessa fakkaata. Yoo itti gororu daa'ima fakkaataa jedha. Namni kijibu waa sadiif muddama. Haga dhaga'uuf, haga himuuf, na dhoksaa fi ni muddamaa jedha. Gowwaan waa sadi jaalata. Osoo hin dubbisin dubbachoo, osoo hin gaafatin himuu, osoo hin tuqin aaruu jedha. Keessummaa waa sadi hin kabaju. Erbee rifeensa hin qabne, lafee foon hin qabne, foon lafee hin qabne. Hiikkaan isaa erbeen rifeensa hin qabne fuula ifaan simacho. Lafeen foon hin qabne ilkaan gaariin wajjiin kolfu. Foon lafee hin qabne ammoo arraba qajeelaa itti haasa'u. Waa sadi fafa, waa sadi fafaa miti. Lolaaf bahanii waraana dhabuuf fafa. Lolaaf bahanii waraana dhabuun fafaa miti. Onnee dhabutu fafa. Du'anii ibaadaa dhabuun fafa. Du'anii ibaadaa dhabuun fafaa miti. Durumaan ibaadaa dhabutu fafa. Barumsaaf bahanii qalama dhabuun fafa. Barumsaaf bahanii qalama dhabuun fafaa miti. Kaayoo dhabutu fafa. Waa sadi dura bade, waa sadi turee bade. Makkalli dura bade, hayyichi turee bade. Maxaanaan dura bade, arreedaan turee bade. Dondhichi dura bade, arjichi turee bade. Ilmi namaa sadi. Tokko kan abbaa caalu, tokko kan abbaa dhaalu, tokko ka abbaa dhaanuu jedhan. Waaqni ilma kisaaraa fi abbaa dhaanuu irraa nu haa bararuu jedha. Namni dhugaa wal jaalatu waa sadiin wal jaalata. Garaadhaan, onneedhaan, dhugaadhaan. Jechoota Oromoo kanneen irraa waan adda addaa akka barattan abdii qabaa. Maaltu gabaa qabaaf maaltu gabaa hin qabne yookaan immoo maaltu barbaachisan maaltu hin barbaachifne karaan qajeelaan kamiif karaan qajeelaan kamiin akka hin taane jechoota adda addaatiin mammaakaan akka Oromoo walii himaa ture ammallee walii himaa jiru hin argina. Kanaaf wanti kun guddisee barbaachisa. Oromoon akkaataa waan adda addaa itti wal akeeku. Maaliif ilmi namaa kun beeki wanti ati waliin dhalatte wanti si keessa jiru isaan yoo guddatte baay'ee nama jabaa taata addunyaa kanarratti. Yoo ammoo waan si keessa hin jirre fuudhanii si barsiisanii waan biraatiin leenjite ati yoomuu nama guddaa ta'uu hin dandeettu. Maaliif waan nama biraa barattee ta'e jechuudha. Kanaaf waa ufii kana gabbisuun, jabeessuun, barachuun, wal gaafachuun guddisee barbaachisaa. Bakkuma jirtan maratti manguddoo jiranirra, haawwatii jiranirra waan jiru waan durii kanneen jechoota haa ta'uu haala durii kanneen odeeffattanii bakka jirtanii barreessitaniiti namoota wal argitan waliin akka walii hirtanii namni baay'een beekumsa Oromoo kan akka qabaatu abdii qabnaa jedha. Torbaan akka walitti deebinuuf fayyaa naa ta'a.